daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya namoonni muummee ministeera Itoophiyaa Puutlaandii keessa adeemaa jiran se'u Isaac Ahmed maqaan nama kana Isaac Ahmed Hassan jedhama. Baa Somaaliyaatti bulchaa aanaa Wayyee jedhamtuuti. Biyya ollaa Somaaliyaatti namni bulchaan aanaa tokko ta'an kunis sababii bifti koo ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wal fakkaatuuf nageenya koof yaaddeera jechuun BBC afaan Somaaliitti himan. Namni kunis bifa muummee ministeera Abiy fakkaachuu qofa osoo hin taane maqaan abbaa isaaniillee wal fakkaachuu kan himan. Isaac Ahmed Hassan erga muummee ministeera Abiy gara aangootti dhufanii booda jireenyi koo jijjiirameera jedhu. Fakkeenyi Isaac muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kunis namni sirriitti Isaac Ahmedin hubate ilaales dhugaatti ministeera muummee Abiy Ahmed waliin wal fakkeenya qabu hubachuu danda'a. Kana Somaaliyaa Puutlaandii ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'eera. Isaac yeroo garaagaraatti ministeera muummee fakkaachuu isaatti mudannoowwan nama kolfisiisu, yeroo biraa ammoo kan nama aarsan akka saquun naman dubbata. Yeroo tokko qondaalli olaanoo mootummaa Moqaadishoo irraa daawwannaa hojiif aanaa keenya dhufanii yeroo na arganitti Abiy Ahmed jechuun natti qoosu jechuun dubbatu. Yeroo tokkos aanga'aan tokko suuraa isaa kaasuun pirezidaantii duraanii Puutlaandiitti wayita arganitti Abiy Puutlaandii jiramoo jechuun deebii kennanii akka turan yaadata. Booda garuu suuraan sun kan bulchaa Wayyee akka ta'e itti himan jechuun dubbata. Abiy fakkaachuun koo jireenya koo irratti dhiibbaa qaba. Namoonni biyya koo na dubbisanii Somaalee ta'uu koo erga hubatanii booda wal fakkaattu malee akkan ministeera muummee Abiy hin taane mirkaneeffatu jedha Isaac. Isaac ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed erga bara 2018tti gara aangootti dhufanii kaasee maqaa kootiin waamamee hin beeku jedha. Namoonni gaafa na argan Abiy jechuun na waamu, ani garuu maqaa biraatiin waamamuun natti hin tolu jedha. Isaac dabaluunis yeroo iddoo namoonni baay'ee walitti qabamanitti argamu ammoo ministeera muummee Itoophiyaa fakkaachuu kootti nageenya koof iyyuu na yaaddessa jedha. Isaac naannoo jiraatutti namoonni maqaa ministeera muummee Itoophiyaatiin akka isa waaman akka hin barbaanne dubbata. Nu caalaa abbootii keenyatti wal fakkaata. Wal fakkeenya ministeera muummee Abiy fi Isaac seenaa biraas qaba. Isaac akka jedhutti abbaan isaa maqaadhaan qofa osoo hin taane bifaanis abbaa ministeera muummee Abiy Ahmed fakkaata. Gaaf tokko namni wajjin hojjennee fi fira koo ta'e tokko suuraa wayinaaf ergee nama kana beektaa jedhees na gaafate. Innis bitaa itti galee raajeffachuu akka ilaale hima. Suuraan sun kan abbaa Abiy Ahmed ture. Bifa abbaa koo waliin tokkuma. Garaagarummaan isaan qaban abbaan ministeera muummee Abiy Ahmed maddii isaanii irraa tuqaa gurraattii wayii qabu. Isa qofaadha jedha bulchaa Wayyee kun. Namoonni waan hin beekne tokko anaa fi ministeera muummee Abiy caalaa bifa abbootii keenyaatu caalaatti wal fakkaata. Itoophiyaa yoon deeme rifeensa koo haaddadhe. Somaaliyaa keessatti muummee ministeera Abiy Ahmed fakkaachuutti namoonni hanga kana yoo walii galan, Isaac Itoophiyaa yoo deeme waan wal fakkaataan akka isa mudatu tilmaama. Itoophiyaa yoon deeme akka nama isa kaanii daandii irra nagaan deemuu akka barbaadu dubbata. Yoon gaaf tokko Itoophiyaa deeme rifeensa mataa koo fi areeda koo haadeen deema malee rakkoof of hin saaxilu jedha. Yeroon as magaalaa keessa deemus namoonni maqaa ministeera muummee Itoophiyaan akka na waaman akka hin feene dubbata. Yoo namoonni kun isa miti jedhanii itti siquun namoota hubachuu barbaadan amansiisuun salphaa akka hin taane dubbata. Yeroo natti dubbatanii fi lammii Somaaliyaa ta'uu koo baran wal fakkaachuu qofa akka ta'ee fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy akka hin taane hubatu jedhe. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodhaan waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.